Haye. Ashama harkafuune daawwattoota Forex Entertainment nageenyi keenya kan kabajaaf jaalala bakkuma jirtanitti sinaadha qabu jecha egaa sagantaa keenya dhama wallee qabanne dhiyaanneeti jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkana waliin turtanu kabajaan isin affeerra. Egaan akkuma beekamu dhama wallee afaan Oromoo yookaan aartiin afaan Oromoo eessaa ka'e eessa jira. Keessatti yeroo ammaa kana keessatti artistoonni ol dhufaa jiran kuni hangam aartii afaan Oromoo tarkaanfachiisaa jiru kan jedhu irratti waa'illan kanko falmata gadaati wajjiniin waan tokko waan dubbannu ta'a. Falmata bagana ga'an dhufte. Bagana ga'an ide xisaafu isa akkuma ati jettee sirba ammayyaa kan ammaan tana wallistoota Oromoo tiin sirbamaa jiran qofa osoo hin taane aartiin Oromoo tun eessaa akka kaatee wallistoota ammaa kana bira geessee isaan kun fuudhanii moderni godhaa jiran kan jenne kan waliin ilaalus ta'a. Keessatti sirboottan amma hojjetamaa jiranuu fi sirboottan kanaan dura hojjetamaa jiranuu qabiyyeen isaanii maal fakkaata kan jedhu wal duraaf duubaan wal simsiisaa kan hojjennu ta'a. Hadha garuu dhimma sirbaa gidduu kana ba'ee torban kana keessa ba'ee ajandaa ta'eeti jira yookaan immoo gurra daawwattootaa keessatti akka inni sadarkaa guddaa qabatee jiru qilleensa to'atee jira jechuun ni danda'ama. Sirboottan qilleensa to'atan kana keessattuu torban kana kan qilleensa to'atee jiru sirba anatu mata duree jedhu sirba guutuu abarraatii fi akkasumas ammoo naxalaakii kan jedhu sirba Sinishaw Mulgeetaati. Kan Sinishaw itti deebina lamaan isaaniitu iyyuu sirba jaalala fakkaatanii wanti isaan of keessaa qabu waan baay'ee ergaa gurguddaa kan dabarsudha jechuudha. Sirboottan keessatti kan fokas goonee irratti ilaaluudhaaf har'a qabannee dhiyaanne sirba anatu kan Geetuu Guutee Abarraati jechuudha. Sirba kana keessatti namoonni hedduun xiinxalaati turani jechuudha. Keessatti akka inni itti qindeeffame sanarra dabarfatee ammoo kiliippiin isaa akka inni hojjetame sirboottan afaan Oromoo amma hojjetaa jiran keessa adda akka Itoophiyaa yookaan akka Oromootti osoo hin taane akka Afrikaarra darbee dubbii keenya irratti sirbee Guutuu Abarraa deemii kan jedhu sirba Afrikaa irratti sirba bara 2023 sirba injifatedha jechuudha. Inni kunis immoo kan Afrikaa irra darbee akka inni kan addunyaa injifatu shakkii guddaa hin qabnu jechuudha. Kanaaf kanarraa ka'uudhaan waan tokko dubbannaa mee sirba sana akkamitti ilaalte meeti? Dhugaadha. Sirbi kan ammaa qofaa miti. Sirbi Guutuu Abarraa kan Afrimaa irratti badhaasa akka inni akka Afrikaatti walisa Afrikaa tokkotti caalee badhaasa ittiin argate kan aadaa uummataa keenya kan Booranaatiin masakamedha. Sirbi sun sirba akkaan ergaa guddaa qabuudha. Ergaa guddaa dabarsee uummanni hedduu jaalatedha. San bira kutee uummanni Afrikaa hedduun daawwatanii dinqisiifatanii ittiin badhaasa Afrimaa saniif isa qaadhimanii ittiin mo'atedha. Garuu wanni nuti as keessa ilaaluu qabnu sirbi sun ergaa akkam dabarsee uummanni akkamitti hubatee deebi'ee ammas wallistoonni kun akkuma reefu kaasne wallistoonni kun walaloo fi yadaloon isaanii kun bu'uurri ishiidhaa maal irratti hundaa'ee ergaa akkamii nuu qaba jenneetis kan laallu ta'a. Hawaasni wallistoota kanarraa walaloo isaanii tan akkamitti hubate kan jedhu laallu ta'a. If duuban si deebisa gama boodatti binee yoo laalle wallistoonni dur turan akka wallistoota jajjaban leejendii ta'anii turan akka artisti Kadir Said Adam Haruunii fi wallistoonni jajjaboon wallee isaaniitiin Oromoota kana bifa gartee uummanni akka qabsoodhaafis tahee jaalalaafis tahee haala jiruuf jireenya kana walleedhaan keessaafu yeroo miimooriin hin jirretti kaasitiidhaan sirbanii ergaan isaanii sun hawaasa bira gahee akkaataan itti isaan uummata kana dammaqsaa turan waan laayyuu qabuuti laayyuutti ilaalamuu miti. San keessaa amma sirba Kadir keessaa mee sirba tokko yoo laalle sirba jaalalaati. Tiilleen naan jettee ja'a tiilleen naan jettee dhaableen jenne sirba jiru yoo fudhanne amma sirbi suni sirba akkaan ergaan inni dabarsee yoo laalle walaloon isaa osoo silaa jaarraa tokko deemnilleedha kan yoomuu hin moofoofneedha itti fufaadha jechuudha sirboottan akka kanaa. Wallistoonni ammaa kun ammoo isaan sanirraa dhaalmaa waan fudhatan natti fakkaata.
keessatti amma jarri amma jarrammatti jette kuni weellistoonni hangafti kanaan dura hojjetanii fedhiidhaa fi dandeettii isaan qaban irraan kaaniiti kan isaan hojjetan amma fakkeenya akka ammaatti barnoonni muuziqaa babal'atee hin jiru haalli mijataan hin jiru haala siyaasaatiin wal qabatee haalli isaan keessa dabarfatanii sirboottan kana hawaasaaf gumaachan haala akka salphaatti ilaalamu miti ammatti garuu wanni hundi mijatee barnoonni saayinsiin muuziqaa kun babal'atee yeroo jiru kana keessatti namoonni aartii afaan oromoo kana fuudhanii tarkaanfachiisaa jiran ammas taanaan namoota muraasan kana keessaa guutuu abarraa nama barataa muuziqaati keessatti haati manaasaa lammii biyya hindiiti ga'een isii muuziqaa afaan oromoo addunyaa irratti akka inni beekamu godhaa jirtu addadha laal jechama tokkotu jira nama cimaa duuba jaartii cimtuutu iyyuu jirti kan jedhamu kanarratti hubadha lamaan isaaniitu iyyuu nama muuziqaa baratanidha jechuudha kanaaf keessatti sirboottan inni ittiin badhaafamaa jiru kanas haa ta'u sirba amma keessatti sirba amma guutummaan guutuutti kan qindeessite siidha haalli inni ittiin qindeeffame haala baratamaa miti akka addunyaattis yoo laallee jenne akka afrikaattis yoo laallee jenne akka biyya keenya keessaattis yoo laallee jenne akka kanatti sirboottan qindeeffaman mi'eeffamanii qindeeffaman itti yaadame saayinsiidhaan dabalame hojjetame muuziqaa muraasadha jechuudha amma gara walaloo muuziqaa sanaatti haa dabarfannu sana boodas ammoo muuziqaa kanarratti keessatti lalisaa kan jedhamu barsiisaa yuunivarsiitii Jimmaati ogeessa muuziqaati kan inni barsiisu ammoo muuziqaadha dhimma aartii yookaan dhimma weellisaa yookaan muuziqaa guutuu abarraa kanarratti wanti inni barreesse jira sanas waan tokko irraa ilaallaa adeemna gama walaloo isaatti haa deebinu anatu jedha anatu si sosobare anatu si sosobare anatu si sosobare lal jecha muraasadha walaloo baay'ee sin qabdu jecha kana keessatti ergaa guddaa kanatti irratti ilaaltudha yedaluudhaan dabaaleeti kan inni achirratti ergaa dabarse akkaataan itti yedaloo isaa fayyadames waan nama akka malee dinqu kan inni daawwadhe walaloon isaatis yoo fudhattee ergaan ishiin qabdu ergaa akka malee ulfaataati namoonni kallattiidhaan karaa ifiin fedhetti hiikachuu danda'an garuu ammoo ergaan inni dabarsee achi keessatti ergaa baay'ee gama siyaasaatiin ija siyaasaatiinis yoo laaltee jettee waan siyaasa tuqe ni fakkaata gama jaalalaatiinis yoo laaltee jettee kan jaalalaas ni fakkaata gama hedduutti egaa abjuun abbuma akkuma barbaade abbaan itti hiikkata kan jennu walaloo isaa gaafa laallu simboo fi bareeda kee hunda caalchisee anatu maqaa kee waame leellisee simbooni foolii siddisa qumbii caala alaabaa bareedinaa kottaa laala alaabaa bareedinaa kottaa laala bareedduu jennaan uste urjiin looti dursitee natti haasa'uuf bar ni boontii jedha jaalala fakkaataas keessatti ergaan inni dabarse waan laal gama yeedalootiin gaafa fudhannee jennu yeedaloon isaa xiqqoose sirba haaraa waan ta'eef baay'ee naaf hin qabamne carraa koo hamaan narraa marmaaree boonni kee didee sumatti caale dallaarraan goreen sagal ilaalee as keessatti wanti adda godhu laal amma fakkeenya walaloon kuni sarara sadii qaba sirboottan yeroo hedduu anis na weellisa waan ta'eef sirboottan gaafa fayyadamnu sarara sadii osoo hin taane amma sararri kun hirrateeti jira kan inni ittiin duuche yeedaloodhaan duuche akka inni walaloo biraa hin barbaannetti yeedaloodhaan duucheera kunis istaayilii mataasaa danda'e sirboottan hojjetamaa jiran keessaa adda kan godhu kanadha jechuudha. Sirma dubbiin teeti isa an guutuu abarraarraa wanni dinqisiifadhu tokko jira. Istaayilli sirba afaan Oromoodhaa sadarkaa Afrikaa bira horee sadarkaa addunyaatti guddisuu keessatti istaayilli inni qabu takkaffaa inni yeroo ammaan tanaa Oromoo keessaa weellistoonni daansii mataa isaanii qaban hin jiran. Siigalee garuu inni weellisaa tokko kan daansii mataa isaa qabu deebi ammas istaayila uffannaatis nama kophatti qabu. Bifaanis immoo mucaanne. Bifaanis akkasiiti. Dabri ammas weellistoota keessaa namni ani akka isatti dinqisiifadhu leejendii artisti Qamal Yuusufi. Artisti Qamal Yuusuf nama istaayila mataa isaa qabu. Istaayila uffannaa inni qabu san haga ammatti weellistoonni tokkollee itti dhaqqabne. Afrikaa keessaa amma itti dhaqqabaa jiran. Itoophiyaa keessaa immoo namoota tokkotu sirbuma isaatu bakka inni gartee amma fakkeenyaaf weellistoota Amaaraatu
nama tokko moo lama arge nama akkaataa inni itti sirba san qindeessee itti sirbe akkeessuudhaan kan hojjetan. Guutuu abarraa nama akkasitti istaayila mataa isaa qabatee deemaa jirudha. Gara baaqee sirba sadii moo sirba afurii waan akkanaa hojjeteera. Sirboottan kun istaayila mataa isaa danda'een kan deemanudha. Ammayyaa of keessatti qaba. Ofii isaatiis immoo of haadomsa. Akka uffannaa isaa yoo ilaalte jettee keessatti sirba isaa keessaa kanan jaalladhu. Sirba kan jalqabaa sana maal jedhama mata dureen isaatuyyuu hawwaan. Sirbi sun adda baay'een jaalladhaani akkaataa inni itti hojjetame akka addaati. Dhufeetu walaloo kana gaafa xumurree jennu bakka itti dhaqee boqotu qaba. Anatu si sossobaareen kun deemee dhaqee achitti boqota kun istaayila addaati. Istaayila baramaa dhufes waan ta'eef afaan Oromoo keessatti sirboottan kun baay'ee hin baratamne. Gama kanaanii gaafa kana jenneennu aduun dhi'an ooltu galgala dallaarraan dachaa siloowwanii maala akkamsi godha barana afaan sheenatti maa jarana. Akkuma ati taatu wallaale haalaaf amala kee daawwadhe ka'ee dhiisee galuuf jaalala erguman boontuu argadheedha. Egaa ergaansaa nutti ifaa fakkaatu malee waan of keessaa qabu qaba jechuudha. Carraa koo hamaan narraa marmaaree boonni kee dideessumatti caale dallaarraan goreen sagal ilaalee asirrattis ammas masmara yookaan bo'oo sadiidha kan inni qabu. Guutumaan guututti qabiyyeen walaloo kana xumurree kaane maal ibsu akka inni barbaade akka xiinxala sammuu keenyaatti kan ibsinu taadha. Adiida baaburaa muranii karaan dirree dhawaa awwaara namaan naatu ati siin jedhanii waa'ee kee hunda dhaga'eera. Kennaan miidhagina simboo rabbiin si badhaase uumeera bareedduu gurraatti simbirroo jaalala kee jechaan quufeera. Jaalala kee jechaan quufeera. Hin argine hin dhagaa isin maal akka taate nama jaalala beektu ta'uu isaanii beeka. Nama boontuudha. Akka inni fedhe kanatti argamu bakka inni fedhe kanatti nama hin argamne jechuudha. Guutummaan guutuutti nama boonu kana boonni isaa kun abbuma sana miidha malee ana miidhuu hin danda'u ansin sossobu. Akka feete jiraadhu waan jedhu ergaan isaa kanatti anatu sossobaariidhaan sirbi kun kan inni xumuramu ta'a. Akka ilaaltetti walaloo kana keessatti mee maal hubatta? Walaloo kanarraa ani wanni naa gale tokko nama tokko kan jaalalaan miidhame keessaa'u intala takka tan inni jaalatu ta ishiin akka inni jaalatu hin beekne si galee karaa akkamiitiin ergaa akka dabarsuuf tarii ishiin nama isa dura namoota ishii jaalatan miidhaa akka turte si galee ati nama akkamii nama akkanaati nama akka gartee ishiin jaalalaan fakkeenya si kaasaa inni asirratti maal jedhe akka ati namaan naane oduu nan dhageen jira si galee as keessatti maal jechuu barbaade namoonni ishii jaalatan si galee miidhamoo ta'anii akka jiran intala akkaan bareeddu intala hayaa qabdu tan sansankaa eeggattee gartee guddina ishii keessattis hayaa kabajaa qabdu ta'uu ishiiti kan inni walloo tana keessatti ibse keessaa fugaa egaa fayyadamuudhaan dabaalee itti gartee ritima eeggatee maal jedhee sirbu akka malee namni viidiyoo san laale abbaan fedhuu jaalalanii qabu. Keessatti amma viidiyoo sanarratti gaafa laallu diraamaatikaaliin achirratti hojjetame fedhanii qabdiif. Nama kanaa fedhanii qabdi yoo inni dubbachiisee jedhee dubbii isaa kana hin fudhattu ofiisiitii modhaqxee dubbachuudhaaf ni boonti. Dubbii keenya irratti kiliippii sirba kanaa gaafa laallee jennu kiliippiin akka kanatti hojjetame sirba afaan Oromoo keessatti hin jiru. Istaayilii biyya biraarraa waan amma fakkeenya sirboottan akka kanatti hojjetamanu sirboottan aartiidhaan guddatan biyyoottan aartiidhaan guddatan kanneen akka hindii yoo fudhannee ilaalle istaayila akka hindiitti hojjetamedha. Gama baadiyyaatti yoo dhufte gama magaalaatti yoo dhufte jette shubbistoonni achi keessatti hojjetan illee istaayila addaatiin dhufan. Biyya keenya keessatti sirbi akka kanatti kiliippiin akka kanatti hojjetame hin jiru. Daayirektarri sirba kana Amansiisaa Ifaati. Amansiisaa Ifaa jechuun nama ogeessa muuziqaati, ogeessa kaameraati. Sirboottan daayirekti godhuudhaan nama sadarkaa ol aanaa sirboottan afaan Oromoos tarkaanfii guddaa irratti ceesuu irratti shoora guddaa taphataa jiru keessatti sirba Haacaaluu Hundeessaa lubbuun isaa haa boqattu maalan jira caccabseena nyaatee jira kan jedhu sirba sana nama hojjetedha. Baaqee sana nama hojjete kiliippii
keessaa nama direct godhe sana booda sirboottan akka kan Andu'aalam kan akka Jaamboo Jootee sirboottan hedduu hojjeteeti jira sirboottan kana keessatti diraamaatikaalii akkasumas directing inni hojjetu aartii afaan Oromoo sadarkaa guddaa irratti akka inni tarkaanfatu namoota godhaa jiran keessaa isa tokkodha jechuudha akka kanatti gaafa laallu gama akka qacceessa muuziqaa jedhee barsiisaa muuziqaa yuunivarsiitii Jimmaa anaaf hiriyaa kootii wajjiniin baranna turre amma barsiisaa yuunivarsiitii Jimmaati jechuudha qacceessa muuziqaa Anatuu Guutuu Abarraa jedhee barreeffama dheeraasaa aartiin kun muuziqaan kun akka inni itti hojjetame audio isaatii kaasee akkasumas kilippii isaatti wanti inni barreessa jiraachi keessaa waan tokko ga'umsa yookaan ammoo dandeettii guutuu achirratti kan agarsiisuu fi akkaataa muuziqichi itti hojjetame bal'inaan kan ibsu ta'a waan tokko irraa dubbanna mata duree irratti maal jedhe seete beektaa muuziqaan gosa aartii dalagaa performing art keessaa isa tokko ta'ee saayinsii afaanii fi sirna barreeffamaa mataa isaa qabuu fi falaasama dhuma hin qabneen addunyaa marti daangaa tokko malee aadaa duudhaa miira akkasumas haala jiruuf jireenya isaa ittiin ibsatudha jedha. Muuziqaan addunyaa kana afaan tokko goote kan ittiin wal simsiistudha. Aadaa duudhaa ammayyummaa keessatti aartiin biyya tokko maalummaa biyya sanaa kan addunyaadhaaf ibsitu keessaa tokko aadaaf duudhaa saba tokko illee kan calaqqisiistu meeshaaleen sabni tokko ittiin beekamu inni guddaan aartiidha jechuudha. Kana ibsuu barbaadeeti. Gara qabxii keessatti guutuun nama akkamiiti kan jedhee kan inni barreesse keessaa guutuu Abarraa weellisaa dargaggeessa hubannoo muuziqaa ammayyaa addunyaan irra gahee bayeessatti hubachuusaa walleewwan qeenxee yeroo dhiyoo as hojjete ilaaluun qofti gahaadha jedha. Yaa sirboottan inni kanaan dura hojjetaa ture keessatti ga'umsaa fi dandeettii inni qabu kan inni ragaa ba'udha jechuudha. Guutuu Abarraa sirboota isaa baaqee anatu dabalatee hojjeteen gosa sagalee baariitoon gosa sagalee inni qabu as keessatti kan inni xiinxale gosa sagalee baariitoon kan jedhamu afaan Ingiliffaatiin jechuunis sagalee dhiira gulantaa sagalee beeziif teenerii gidduutti argamuun as bahe. Gosti sagalee kanaas sagalee dhiiraa reenjii bal'aa qabu jalatti kan ramadamudha. As keessatti gosti sagalee reenjii bal'aa kan jennu as keessatti sagalee kan kee furdistees haa ta'u qallistees haa ta'u kan baastu wayiiti beektaa garaa keedhaa fi qoonqoo keessaa sagaleen bakka sadii keessaa tokko garaa keessaa tokko qoonqoo keessaa kan ba'udha. Inni kaan mataa keessaa kan walitti dhufe reenjiin kun sadan gaafa walitti dhufe reenjii bal'aa jedhame akka barbaadetti sagalee kan kee baasuu dandeessa. Yoo meejariin kan kee ol ba'e ta'ellee reenjiin kan kee bal'aa taanaani baay'ee sin keessatti reenjii bal'aa kan qabanu weellisaa dargaggeessaa amma fakkeenyaaf Andu'aalam Goosaa nama reenjii bal'aa qabu keessaa isa tokkodha. Baay'ee reenjii akka barbaadetti sagalee isaa kan deemsisuu danda'u nama reenjii bal'aa qabu jalatti kan ramadamudha. Anatuun gosa iskeelii peentaatooniik naatoo sagalee 5 tahe durreessa muuziqaan biyya keenyaa baay'een ittiin dalagaman isa tizitaa maajur kan jedhamu akka afaan keenyaatti tizitaa maajur kan jedhamu qabiyyee muuziqaa keessaa isa tokko jechuudha. Jedhamu kahumsi naatoo homkee kana E maajur yommuu ta'u meejarri isaa E'dha. Irra deddeebi'insaan naatoowwan shanan jechuunis E F/G/B/C irraa ijaarame yeedaloo muuziqeeffamedha jedha. Yaa'insa yeedaloo muuziqaa kanaas dhandhama yeedaloo Eeshiyaa keessumaa yeedaloo muuziqaa biyya Hindii kan wal fakkaatudha jedha. Akkuma jennee sagaleewwan meejariiwwan inni itti fayyadame kan biyya keenyaarra dabarfatee warra akka Eeshiyaa warra akka Hindii biratti akka fudhatama argatu isa godhu jechuudha. Yaa. Keessafuu meejara kanarratti bifa sagalee jijjiiruutuu fi buusuu fi kaasuu fi akkaataa agartee yeedaloo kanarratti yoo fudhanne weellistoonni jajjaboon an reefu siitu qeessaa Khadiir Sa'iid nama akkaan waan akkanaa kanarratti dandeettii ol aanaa qabanidha. Fakkeenyaaf sirba isaa kana wayita laallu ergaan inni as keessatti jaalala dabarfatee jaalala intala agartee jaalate tanaaf dabarsee yoo laalle walaloon isaa tan mataan ishii waliin dabarree mataan ishii wal qixaa
akkasuma ergaan ishiin namoota baadiyyaa qofti fahamuu danda'u waan kana yeroo sanii maaliif yeroo san ergaan limooriidhaan yookaan ammoo yuutuubiidhaan kan dabartuu miti sirbi ni hojjetamaa sirbi wayita hojjetamee bakka sirbi itti gurguramu istiidiyoo geeffameeti bakkuma itti hojjetamee raabsama wayita raabsamu kaasitaan raabsama kaasitaan wayita raabsamu baadiyyaa tana keessa akkaataan uummanni gartee itti amna dheeraa miilaan deemee sirboota isaanii kana bitachuu fi isaan kana hordofee ittiin jaalala walii ibsu akka gartee addaa tokko ergaan ammoo inni achi keessatti yeedoloodhaan dabarse mee walaloo isaa yoon si dubbise achi booda irraa dubbanna tiileen naan jettee dhaableen jenne an dinni naan malee onnee todooytee miite jaalalaani onnee daaf onnee lubbuu si argachuu tooti an. Dinniinaan jechuun kun amma dinniinaan jechuun akeekkachiisaan malee jechuudha. Akeekkachiisaan malee tun ittiin qophaa'e. Fakkeenyaaf tiilleen naan jette dhaableen jenne an tiilleen jechuun si dhahuu jechuu. Si dhahuun tun ammaan tanii nama baadiyyaa keessatti fakkeenyaaf wacaafaadhaan dhagaa keessa kaadhee na dura yoo bakka takka laga kana gamana dhaabbadhee ati gamatti si dhahuu yoon siin jee afaan hin jaamu faccee jedhamti nu biratti kana loqoda garaagaraa qabachuu dandeenya afaan hin jaamtu inni kana maal godhe jaalalatti cabsee asoo tiilleen naan jettee dhaableen jenne an hin ayyamnee fi akka ishiin jaallatan na dhoottu si galee dinniinaan malee akeekkachiisa malee onneeti na dhoottee akka malee na miite si galee mantan as keessatti yoo laallee ergaan isaa lola jaalalaati kan beekamtuu dirree hundattuu minimoomichi ammayyaan qabduu kan namaan bituu kan soddoo marchaasu irraa bantee si galakeeftu ilkeelee caama hundaan boojitee harka galfatu si galee mantan ilkeelee caama hundaan boojitee harka galfatu kan eeboon qarajeen kan namaan dirtu milluu ijaatirraa ijeen kan ishii dhukkaaftu si galee walaloo kana gaa kan barreesse abdii qopheedha. Abdii qophee ni beekamti. Fakkeenyaaf akka keessatti wayita sanitti ergaa akkanaa kanaan si galee uummata kana gama jaalalaatiin wayita bu'uuressanii bu'uura kana ammoo fidanii sirbaan kaasitan uummata biraan gahan jaalatamummaa guddaa fi dinqisiifannaa guddaa kan isaan horatanidha. Garuu ammoo wallistoota amma nuti irraa haafnee haasaa ajandaa yookaan wanni godhannee dubbataa jiru kana warreen as nuu baasan eenyu jennee yoo haafne warreen akkanaa kana warreen kun amma sa'a ammaa kanaa si galee yoom khaanee amma sirboota ammaa kana wal bira qabnee ilaalle ni caalan jennee faayanna. Sagaleen ammaan tanaa sagaleen tiyyaa fi kan isaanii walitti hin dhufu. Sagalee osoo hin taane walaloo fi yeedaloon isaan itti fayyadaman achi keessatti kitaaba waan tokko irraa barreessuu barbaaddeeti kitaaba hedduutti ba'uu danda'a beeku. Walaloon tokkichi fakkeenyaaf kitaaba lama sadii irraa barreessuu danda'a. Baay'ee. Ergaan isaan achi keessatti dabarsanii waan addaati. Maal jeen seeta walaloo biraa itti aantu keessatti dagutti dhooyteen naga laafatte qarruu onnee keessaa na iddite ayaan qabaadhu na illachiiftee si galee ayaan qabaadhu na illachiiftee illachiifteen kuni ani fakkeenyaaf na naaffiftee si galee ganaa ani nama fakkeenyaaf ol je'ee deemuufis humna hin qabu illadheen jira illaa natti haftee nanaafadheetiin jira fakkeenyaaf amma nama tokko kan lolarratti haa ta'u dhibdeedhaan haa ta'u fakkeenyaaf qaama isaa fayyaa jahanirraa tokko irratti maal jaama inni illaa qabaa jaama akka keenyatti loqota keenyatti illaa jechuun asxaa wayii waan gartee inni ittiin fayyaa jahan hin guunne keessa tokko dhabee jira jaama illaan sun akkasi na illachiiftee sagalee jaalalteemte hagas takka namiite kan jiru erga kan dabarseefidha sirboota akkana kana kan qabsootis tahee kan jaalalaa kan hawaasaa kan qurrama gartee adda addaa ittiin uummataan ibsanillee kan baay'eetu jira ani akkan itti isaan kana ibsu yeroo hedduu akka malee natti ulfaata ammoo as garagallee wallistoota ammaa kanarraa wayita dubbannu namni isaan kana fakkeenyaan godhatin hin jiru. Si galee garuu fakkeenya godhatanii kaanii maal godhan mooderni godhan
Modern godhan. Ni haaromsan ammayyaadhaan haala yerootiin wajjin fakkeenyaaf shubbistoota fidanii isaan amma gaafa san shubbistoota hin qaban jaama viidiyoon hin hojjetanii viidiyoon hojjetamu kaaseta sagaleen hojjetama ammas yeroo san yuutuubiin hin jiru miimooriin hin jiru sigalee kanaaf isaan yeroo sanitti kaaseta qofaan kan hojjetanitti ergaa akka isan dabarsaa jaalatoomin akka isan horatuun osoo gadaa kana keessa ta'e jarri kun sadarkaa addunyaatti hagamta akka dhiibbaa uuma kan jennus gaa wal nama shakkisiisu. Dubbii keenya irratti sirboottan akka kanaa gaafa kaasnee jennee waan baay'ee irraa dubbachuu ni dandeenya. Kana yeroo biraatiif osoo ajjara kana akka fakkeenyaatti fudhanneetu yeroo sagantaa biraatii fi sirba kana guutummaan guutuutti walaloo isaatisaa ta'u akkamitti akka hojjetame bareechine bal'inaan kan irraa ilaallu ta'a. Amma kallattumaan gama sirboottan amma haalli aartii afaan oromoo keessa jiru weellistoonni itti dhama'aa jiru. Hawaasa biratti ammoo akkamitti adeemaa jira aartiin afaan oromoo kuni hubannoon hawaasni oromoo aartii afaan oromootiif qabu maal fakkaata kan jedhurraa waan tokko gaafa kaannee jennu amma fakkeenya haa fudhannu. Abashoota bira gaafa deemnee jennu sirboottan akka kana dadhabina gurguddaa itti dadhabamee hojjetamee mitiiti sirbi xiqqoon numti yoo hojjetamee jedhee viyuunsa hadha guyyaa lamatti kan miiliyoona galu jira jechuudha kan hubannoon habashoonni aartiidhaaf qabdu keessatti kan isaan gabrummaa guddaa nurratti fe'anii jedhanii kan isaan ammayyummaa isaaniis haa ta'u aadaa isaaniis duudhaa isaaniis amma fakkeenya aadaaf duudhaa oromoo nuti muraasa beekna malee akka biyyattii kan nuti beeknu kan isaan nurratti fe'anii jiranu bifa aartiitiin kan isaaniiti kan hambaati kan nuti beeknu kan keenya caalaa jechuudha akkamitti nutti fayyadamanii gama aartiitiin kan isaan nutti fayyadaman fiilmii yoo fudhannee jennee fiilmiin biyya keenya keessatti sadarkaa gurguddaa qabuu fi kan hojjetamaa ture fiilmii afaan amaaraati sirboottan yoo fudhannee jennee sirboottan kan naggeeffannu nutis kan naggeeffannu oromoon sirba kan keenyarra sirboottan warra habashootaati baay'ee kan nuti dhaggeeffannu. Weellisaa dhabnee fiilmiin afaan oromoo hojjetamuu dhiiseetii miti. Simannaan uummanni oromoo aartii afaan oromootiif godhaa jiru baay'ee waan laaffateef kan ammoo kan nurratti hojjete warra jarumadha. Jaraaf haalli mijataa ture oromoodhaaf haalli mijataan turre haala siyaasaatiin wal qabate jechuudha. Kanaaf ammatti ammoo qabsoo keessa jiramu keessatti meeshaalee aartiin meeshaa qabsoo keessaa isa hangafaati. Kan lugna jagnoomsu kan jagna akka inni tooftaan lolaa itti fayyadamee diinarra aanee gootomsuudha aartii jechuun meeshaalee qara qabanirra meeshaa inni guddaan aartiidha. Keessatti gama qabsoo diddaa gabrummaa fincilaa maaster pilaanitii yoo fudhannee jenne uummanni kun kan nu dammaqne aartiidhaani malee dhaabni siyaasaa tokko nu dammaqseetii miti. Kanaaf amma haala amma jiru kana keessatti sirba guutuu abarraa kana sirba sinnishaa'u kana kiliippii isaatiif audio isaa gaafa laallee jennu dadhabbiin isaanitti dadhabanii qarshiitti gaafa tilmaamnu hanganan jedhamu. Garuu hawaasni uummanni oromoo miiliyoona 60 taane viyuun isaanii hanga kana ga'uun isaa xiqqoosii hamilee namatti horu beektaa. Kanaafuu artistoota keenya bira kan dhaabbachuu qabu nuyi kan jedhu gamanumaan dubbachuu barbaada. Dhugaadha. Isa akkuma atuu kaaftee dadhabinni viyuusii sirboota afaan oromoodha. Ani akka addaa tokkotti ilaala. Takkaffaa dhiibbaa sirnootaati. Sirnoonni dur keessa turre haga ammaa as geenye gama aartiitiin artistoota keenyaaf akkamitti kaasti banaan turre. Fakkeenyaaf akkuma sirba qabsoo tokko wayitaabaa sirbamu kallattumaan artistiin sun barbaadamee yookiin ajjeefamee yookiin hidhamee kararraa makfamu kanneen lafaa dhufanitti maal taha golgolaa deema. Fakkeenyaaf yoon hin hojjedhes itti tabban bahu maaltu naa jira sodaa uumamaa deema dhaloota keessatti. Kan ammoo sirbame akkaataan itti gartee viyuusiin isaa oliin kaane kan godhaa ture keessaa kan jalqabaa sirna jennee yoo fudhanne kan lammadaa ammoo ammatti oromoon akka tokko jira dhaloota lama adda fuudhame amma. Dhaloota sooshaal miidiyaa kanan hubatanii fi dhaloota sooshaal miidiyaa kanallee yoo kan hubatanii jiraatan taate haasidummaaf sigalee takkii beekamtii yaani beekumsa malee beekamuuf waan kana dhiibbaa uuman artistii tokko irratti fakkeenyaaf si kaasa
sirbi tokko wayita sirbamu yeroo ammaan tanaa YouTube irratti maxxanfama. YouTube irratti gisee yeroo maxxanfamee akkaataan itti gartee galiin abbicha sirbame saniif galu viewsiidhaani. Kun beekamaadha akka addunyaatti. Ammoo namni keenya irra hedduun maal godha wayita sirbi tokko upload ta'ee YouTube irratti kallattiin warra jala deemee sakandii inni gartee achirratti upload ta'e sanirratti gabbuuse email mataa ifirratti maxxansuutu irra hedduu. Kun ammoo dhiibbaa guddaa uuma akka sirbi sun gartee viewsiin isaa ol hin kaaneef. Sigalee tokko kana kan lammada namni keenya akka malee dammaquu irra jiraata. YouTube irratti waa laaluun nama saniif waa kafaluu miti. Namni gariin akkasitti hubatu suni jira. Sigalee YouTube irratti sirba tokko daawwachuuf nama saniif waa kafaluu miti. Nama saniif gartee takkaawu ammoo ati beekamtii kannuu miti. Ni laaltaa fi yoon ergaan sun sitti tolee laayik goota yoo akka nama bira ga'u barbaadde sheer goota yoo yaada irraa qabaatte immoo yaada keessaaf sigalee kan kanarraa hafe dhaloonni bakka lamaan kanatti qoodama jeetiin hubadhaan akka kijetti. Yaada bal'aadha kanatti nu kaaftee egaan daawwattoota keenya dadhabbiin artistoonni itti dadhabanii aartii afaan Oromoo tarkaanfachiisuudhaaf itti dhamaa jiranuu fi hubannoon nuti qabnuu fi hamileen nuti isaaniif kennaa jirru wal qixxaachuun wal gituu mitiiti wal bira hin ga'u waan ta'eef gara caalu sooshaal miidiyaa kan fayyadamu numa Oromoodha kan yuutuubii warra Habashootaas daawwatu numadha warra kanarraa ofitti deebinee maaliif waan kan keenya in jajjabeessinu jennee ofitti deebi'uun keenya yeroon amma waan ta'eef egaan daawwattoota keenya sagantaan dhama weellee har'aaf qabannee dhiyaannee kana fakkaata ture hanga torbanitti turtii gaalii sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.